and we have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening. We have partnered with all stakeholders, and we'll say it for a fact that as the Commission, we have done a good job. lammiileen keeniyaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa eeggachaa ganamaa qabee televiziyoonii jala taa'aa oolan koomishiniin filannoo galgala kana wiiliyaam saamu'eel ruutoo pirezidaantii biyyattii shanaffaa ta'uun labsuun lammiileenis haara galfataniiru haa ta'u malee qondaalota koomishinichaa 7 keessaa 4 bu'aa filannoo kanaa mormuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru koomiin isaanii maal akka ta'e boodarra himnaa jedhan wiiliyaam ruutoo pirezidaantii shanaffaa biyyattii ta'uun erga labsamanii booda waan jedhan keessaa muraasa dhaggeeffatan. This election was much about the issues. Filannoon kun waa'ee dhimmoota murteessoo ta'anii ture malee waan gosaa irratti kan xiyyeeffateen turre. Sabummaan yeroo hedduu filannoo keenya keessa gahee qaba ture. Lammiilee Keeniyaa miiliyoonotaan lakkaa'amanii fi saanduqa gosaa keessatti daangeffamuun barbaanneef galata galchuun barbaada. President Kenyan ta'uun kan filataman wiiliyaam saamu'eel ruutoo eenyu Eliyaas Hordofaa seenaa isaanii gabaabsee akkasitiin hima. Ijoollummaan isaanii jireenya hiyyeessota Keeniyaa hedduu fakkaata. Jalqaba miila qullaa mana barnootaa seenan yeroo jalqabaatiif kophee kan kaawwatan umrii isaanii 15tti ture. Akkasumas qarqara daandii sulula Qiinxamaa keessatti lukkuu fi ocholoonii gurguraa turan. Filannoo keessatti akka nama hiyyeessaaf dhaabbatutti of ibsuun isaanii kan nama ajaa'ibu hin ta'u jechuun namoonni isaan ibsu. Paartii miseensa Keeniyaa Kwanzaa kan ta'e paartii United Democratic Alliance bakka bu'uunis pirezidaantummaaf dorgoman. Ruutoon filannicha keessatti dhaadannoo Keeniyaa Kwanzaa yookaan ammoo dursi Keeniyaaf jechuun guddina dinagdee fiduuf waadaa seenan. Dargaggoota Keeniyaa umriin isaanii waggaa 18 fi 34 jidduutti argamuu fi hojii hin qabne harka 40 ta'aniif carraa hojiin uuma jechuun duula geggeessaa turan. Ruutoon bara 1992 siyaasa seenan. Yeroo sanattis pirezidaantii Keeniyaa kan turan Daani'eel Araap Mooy irraa gorsa akka argatan himama. Geessi ganna 55 nama dubbii beekan akka ta'e himamaa fi sababii kanaatiinis hiriira deeggarsaa irratti namoonni hedduu ba'anii turan. Yeroo baay'ees hiriyaa koo jechuun dubbachuu jaallatu. Kunis uummata filatu waliin walitti dhufeenya gaarii uummachuu fi qalbii qeeqxotaa hawwachuuf isaan gargaareera. Ministirummaa barnootaa dabalatee aangoowwan adda addaa biyyattii irras turan erga bara 2013 ammoo ittaanaa pirezidaantii ta'uun tajaajilaa jiru. Filannoo bara 2007 namoonni 200,000 ol irratti du'anii fi lammiileen Keeniyaa hedduu hin daganne irrattis hirmaataniiru. Eegasiis Uhuruu Keeniyaataa waliin yakka namoomaa raawwatameetiin himannaan mana murtii yakka idil addunyaa irratti banamee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa waggaa 4 dura Wiiliyaam Ruutoo lafa hektaara 40 qabatan akka gadhiisanii fi qonnaan bulaa lafti na jalaa fudhatameera jedhee himateef doolaara 60,000 ol akka kaffalan murteessee ture. Hoogganaa garee Youth for Kenya ta'anis maqaa gaarii hin qaban ture. Wiiliyaam Saamu'eel Ruutoon saayinsii biqiltuu fi beelladaatiin digirii 3ffaa akkasumas digirii jalqabaa yuunivarsiitii Naayiroobii irraa argataniiru. Ministeera qonnaa wayita turanitti waajirri isaanii hunda caalaa kan irraa eegamu raawwachuun beekamtii argatee ture. Dhimmuma filannoo kana keessaa otoo hin bahin bulchiinsa kaaba Keeniyaatti kan argamtu Marsabititti bu'aan filannoo himamuu hordofee lammiileen gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Bu'aa filannoo kana hawaasni Marsabit jiraatan akkamiin fudhatan? Bulchiinsichatti aangoonni sadarkaan filataman kaan eenyu fa'i? Waayillikoo Eliyaas gaazexessaa Qaasim Waaqoo Saalaa sa'aatii muraasa dura dubbisee ture. Miirri maal fakkaataa jechuun gaafateera. Eegi dameeni IBC Wiiliyaam Ruutoo maqaadhaan biitii warri kura saabuuse guddoo gammachuu qaba. Gammachuu guddaa irraa dhaga'ame. Koona cufa hojjate gartuu guddoo namii walta bahee gammachuuniifuma sirbuu jira. Akkuma mootummaa keenyaa keessa fuula akka ardaa akka keessa namii gammadeettiin fumammaan tana sirbuu jiru. Gama biraatiin kaawuntii Marsabit keessa kiitii yookaan barcuma Governor MP Senator Women Representative Vankaaniin eenyu faatu barcuma argate? Suuraa namjaadhaanii jaarsa balafaatii buusanii gabanadhaanii
seenettadhaanii kiiti jarwaatiidhaanii bungeedhaanii kaallee kaansolaatallee kuradhaanii gara kaawuntii marsabeetii gavanaanii lallabanii kura 38 argatee gavanaa Mahmud Alii kan ni qaraa baalii sun harka qabu ammallee sumaatti itti deebi'e jechuudha. Namni nafaasaa seenettaa argate nama aaressaa Maammed Saayid Cuttee Ligaa jedhanii kiitii jarwaa namni nafaasun argate Naoomii Jiloo Waaqoo kaan dhibiini nafaasaa bungootatu jira. Kaawuntiin marsabeetii MCA sohaan nafaas kaansolaa 20 qabdi waltuma deebisan hojjaa qeenca 20. Ammoo namni arra raayyaan galchite nam 13 galchanii nam 13 aares filatan. Ka tokkollee namni waa keessa hin jirre. Gama gavanaa ta'uu danda'a gama MP fi gama Women Repitiin illee nami barcuma kana dhabanii akkamiin simatan bu'aa filannoo kana. Akkuma tabaatu filaa kuraa tanaa isiinuu akka lama haaniin argatta hojii haaniin dhabdaa ammoo waan guddoo fuuldassaa waan guddoo gurdassaa warri kura dhabeellanii guddoo ammeen tokkollee hin garsiifne guddoo gabbaanittiin harkennatanii fakkeenyaa Naoomii Jiloo Waaqoo namni isii taanu geediyamaa immoo bakka filaa kura sun itti lallabanii gad dhuftee waliin horii buulii deebi'anitti siileen eebbiftee fi gumii tanaa yookaan gumii kaawuntii marsabeetii karaa haqqiitiin daandii nama saamalti irratti nama hojjedhe jetteen kadha sullee itti dabarfattee ammallee pongeezillee yaayuu jetteen gara gabanoota hojjete laaltu caaccuu ganyaallee yaayuu gabbaa'ettiin gabanaa bishiroonii pongeeziilee keeloo arsamaa akkasii. Yoo ati ilaaltu dirii marsabeetii haala guddoo qabbanaa galata waaqa. Ayyee kuni waan aadaa siyaasaa kan irraa baratanii waan dansaati. Galatoomii buleessi kiyya Qaasim Waaqoo Saalaa marsabeetirraa hedduu.